mootummaa wajjin turtee iccitii kenna agartee iccitii kenna walitti qabattee amma ummatatti nu dhaadheessuuf kaasitti kana baaftee kan bakkee nama takkaafin irratti fudhatamee itti hidhame kan bakka kana. Barri isinitti hidhamtan kun amma bara meeqa jechuudha? Bara 78. Kaasita kanaaf bara 19 kaasita lammaffoo irratti yaa rabbii tokkochummaan tantee shariikan qabdu kaasita jedhu adduma moote malee homaa rafii kan qabdu dureessan deeyne rahmaan ruuhin sibbootten qabdu ka jedhu kana keessatti ilaalcha rakkoo fi kirikirii jidduu keenya jiru kan achi keessatti ibse. Siyaasaa keessa galchee. Dhiibba makii bisooti makii dubbatu. Jiraachuu rabbii kennaa osoo hojii isaa gartu eessa jira fa'a jettee ta isa iyyafattu ijaan hin garre jettee kayoo si himandittu. Waa shadii kanaan agarnu malee itti dhamannu jedhanii meeshaa jira. Ijaan hin garre jettee kayoo si himandittu. Dura eenyu si uumee argamtee dhabamarra. Nyaachisee si obaasee si tiise balaa irra. Aqlii fa'a sii kennee si hin beeksise waa hedduu. Ajjeesuuf jiraachisuu osoo ijumaan gartu utubaa malee samii mataa kee gubbaa jirtu eenyuun naa uume jetta ji'aa fi urjii adu. Lafa hoodhi isaa malee ta diriirfamtee jirtu rahmata rabbii guddaa rooba faa ka jiraattu eenyuun naa uume jetta yoo rabbii haqaa jirtu. Kuni amma gorsa waggaa hagaraa isaan nu gorsanii fi wal falmii nuufi anaa fi jidduu isaaniitti deeme mul'isu meere maarkisiizim leeninizimii fi isa dhiibee amantii mul'ifneere kuni kaayoo kenna kaayoo dhaaba kenna kaayoo mootummaa kenna ummatatti saaxilaa jirtaatti diina kenna kee dhumurra hidhame lakki ani kaayoo keessan jecha maarkisiizim leeninizimii ibsuudhaaf himi isa saaxiluudhaaf himi ani kitaaba waan beekuuf kitaaba ijoollummaadhaan waan qareef homa kitaabni dubbatu homa qur'aanni dubbatu homa hadiisni dubbatu lakki isa dubbachuun dandeettu qur'aana waan qur'aanni jedhe ibsuun dandeettu waan hadiisni hime ibsuun dandeettu jettan irraan dhoogaa qur'aanaa fi hadiisadha. Hin dubbanne qur'aanaa fi hadiis dubbatee jira fidi bakka inni dubbate an qur'aana keessaa bakka isan katabadhee hidhaa jira beek. Anqaxii sanii fi jechuun suuraa sanii fi aayata san katabii Arabii lafa kaa'e. Ka Arabii lafa keetti san Amaariffatti jijjiire. Ka Amaariffatti hiite san Oromiffatti hiiti. Akka jecha kiyya kanaa walitti galuu barbaadanii. Ka Oromiffaa waan ta'eef. An Arabii illee katabeet Amaariffatti illee hiikeet Oromiffatti illee hiikeet suuraa fi aayata isaa katabee ammallee beeka albaqaraadha. Bakka gaafa odoo nabiyyallahi Muhammaduu hin ergamin sallallahu alaihi wasallam Muusaan gaafa ergamu ummata isaatiin irratti wal karakkare ka rabbi waan san qur'aanaan nu himu ayata san himee katabee jarri jecha kiyya kanatti amantee hiikaa kiyya kanatti amantee tanaawwannaa irraa dhaabbatti nama qur'aana beeku gaafachuun isii hin oolu namni waan kana isii gaafattu sheeka tokko jira qaadii firdi beetii dalaga mana murtii qaadii godinaa dalaga isaan dhaloota hararaatti harari Sheekh Ahmad jedhaniin isaanii fi ani immoo wal quba qabu manni kennallee ollaadha halkanillee waliin bullaa rakkoo jiru kana kulli waliin mari'anna kana katabee koppii tokko wayita isa baagoo gan koppii tokko agalgilii nyaataa keessatti awwaale warra kiyyatti erge isaanitti kennaa Sheetichi wayita itti kennan hin beeke akkasuma qophaa'ee buleen illee gara mojjisaa alamai waaman. Mee qur'aana suuratul baqaraa aayaa haganaa Arabiidhaan kaayi. Waan Arabiin dubbatu sana afaan Amaaraatti jijjiiri. Waan afaan Amaaraa dubbatu sun immoo afaan Oromootti hiikii jedhanii. Sheeticha. Mana murtii qaadii shari'aa kan hojjetu kana. Kuni gara itti qophaa'ee buleen sobatuu deemee sa'a lama saddeet kana taa'ee fuudhee itti deebisee itti kenne wayitti itti kenne kanarraa fuudhanii fi isarraa fuudhan tokkotti. Sababni hidhaa keessaa itti bahuu danda'an sanii haa ta'u malee
baatii sadiidha. Roobitti Gobbatti. 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 Manidha gannaanidha. Gannaalee mixaabiyaatidha. Gannaalee osoo hin geessin baay'ee. Walumaa galatti sababni hidhamuu keessaniis sababa amantaa keessaniiti. Yeroo kana keessatti isin waan guddaa hojjetanii jirtanii amma immoo mee amma gara ammaatti dhufnee jechuudha. Amma yeroo kanatti isin bu'uura keessanirra ka'anii namoonni waan adda addaa hojjetaa jiranii ustaazota beekamaa nama hedduu argaa jirra. Kanaaf isin amma hojjechuu fedhiin qabdanii osoo namoonni isin bira dhaabbatanii waan isin barbaachisu isin guutanii uummanni keenya uummata bal'aadha. Wal gargaaruudhaan illee beekamaa uummanni Oromoo uummanni musliimaas akkasuma jechuudha baay'ee isin jaallatu. Maqaa keessan bakka garagaraatti kaasanii warroota jalqabaa jedhanii isin hundayyuu jechuudha isin waamaa jiranii. Amma baduun keessan kun sababa jireenyaatiinis yoo ta'e amma yoo haalli mijataan jiraate hojjechuu hin barbaadaniis. Namni aartii kun fi namni siyaasaa namni amantii kun beektaa sammuu isaa keessa waan waraabamee jiru uumamaa waan jiru. Namni aartii uumame tokko haa beeku haa wallaalu. Namni aartii isaan haa jechuu ni baatu. Aartii ta'uu isaa of haa beeku haa wallaalu. Inni aartii masa keessa jira jechuudha. Yaadni isaa sammuun isaa isi keessa alamba. Namni amantiillee akkuma san. Namni siyaasaallee ilaalcha siyaasaa sinirraa alam ta'u. Amma uummatatti mul'annee uummata fuulduratti mul'annee dalagaa irratti uummanni nu arguu haa baatu malee nu mana keenyaa fi sammuu teenya keessatti dalaga barra jira amma haga ammaatti. Waa katabu, waa qopheessu, yadaleessu, walaleessu halkanuma tokko irraa rafnee hin bulle. Garuu carraa argannee dandeettii qabaannee baafnee qopheessinee facaafnee addunyaa keessatti facaafnee uummanni arguu hin dandeenya. Odoo carraa ka argannu taate wanni kana nu gochuu danda'e jireenya keenya humna keenya mallaqa barbaachisa wanni tokko waraabuudhaaf facaasuudhaaf nu gahee qabaannee bilisaan waraabne mallaqa itti kafallee waraabne bilisaan uummata gadhiisuu hin dandeenya. Yeroo san keessatti illee kaaseta baafne kan haga ishee Miftaah illee natti dabalamanii isaaniiyyuu haga kaaseta 4 waliin baafu. Guyyaa tokko gabaarra oolchitee gurguruu hin dandeenya. Maaliif dhiibbama siyaasaan santutti jira. Saansuura godhamu malee gadi dhiifamuun hin danda'amu. Karaa biraatiin immoo uummatuma akka ijiruun ilaalcha amantii kana keessa haqani. Namni faallaa amantiidhaa dhiyeessu malee ilaalcha guddinaan karaa san deemu malee warri keessattuu warri ammayyaatii fi warri amantii barumsa amantii kanaa diinaa amantii kanaa hin qabne. Ka ganamaan ijoollummaadhaan odoo inni waddaan hin baafatin ideoloojii kana itti naqaniitiin siyaasaa maarkisiizim leenizimii kanaan qabame fedhii iyyuu hin qabu. Inni hin caqasu. Eenyu si bita? Maaltu sii gurgura? Nuti wanti san illee bilisumaan gadhiifna haga humna teennaatiin. Amma bilisaan akkasitti gadhiisuun isa qopheessuu fi isa waraabuun baasii guddaa nama gaafannaan baasii sana humnaaf cufuu dadhabnaan ofirraa dhiifnetti kitaabbii maafi manatti tuuluu bicha otoo ka carraa arga ani amma waan ishee Miftaah illee akka itti jiran hin beeka hagana jechuullee wallaan amma taa kiyyaa waan katabe amma lafa jiru odoo carraa ka argadhu taate kaaseta yoo jijjiire kaaseta amma xalaazeemaa daqiiqaa 10-15 tanaa miti kaaseta sa'a tokko gaafatu isaan odoo ka waraabu taate wallaahi kaaseta 40 sutu ka qophaa'ee lafa jiru. Carraa dhabaa fi humna dhabatu manatti nu deebise odoo yoo rabbi nu qarqaare rabbiin kun nama nu qarqaarullee nu wakkalee nu bakka nu buuseetti ni carraa ka argannu taate haga gaafa ruuhi nu keessaa baatutti maaliif hin dalagne waan barbaadnee halkanii guyyaa itti yaadnee itti gahuu dadhabnee rabbitti hirkifnee dhiifne. Hayyee baay'ee galatoomaa. Hordoftoota keenya akkuma dhagaa jirtan carraa dhabuu isaaniitiif jecha qophii osoo qabaniyyuu osoo hojjechuu danda'aniyyuu
maal akka jedhaa jirtan jiran dhagaa jirtu. Amma mee Shee Miftaah dubbisna. Shee Miftaah isaanii as waan dhufaniif interview kiyyallee duubatti qabee Shee Miftaah bira taa'aa jira. Wal biraan gahuudhaaf kan Shee Miftaah dura jiru gara Shee Miftaahtti erga ol fidee booda wal biraan gahee isaan dubbisuu fi Shee Miftaah amma wanni isin gaafadhu isaan isin dura fakkeenya isinii ta'anii walitti dhuftanii immoo nama biyya tokkooti isin lamaanii warra Baaleeti. Baale keessatti quunnamtanii waan kana fuulduratti oofuu dandeessiniirtan hanga tokko. Isin birallee akkuma isaanii qophiin hedduu akka jiruu fi kan silaa kaasittiiwwan hedduu ittiin baasuu dandeessan ammallee qophiin xumurame akka jirutti quba qabsiistanii ture. Mee amma waan jechuu barbaadan uummataan jedhaati. Waan qophii keessanii waan harka keessanirra jirullee uummataaf ibsaati. Uummanni illee baay'ee isin jaalatu, baay'ee isin dhaga'uudhaaf hawwii qabu. Kanaaf mee uummataan isin sagalee keessanii jedhama. Amma galatoomii akkuma abbaan keenya jedhan kana nuti akka gaafa rabbi waan kana nuti darbeerra tokko ani wanni dagatamuu fi amma sammallee irra taramuu qabamne gaafa anumaayyuu tokko uumaa rabbiiti waan rabbi naa kenne akkuma badee fi gaariilee ta'u waan rabbi naa kenne irratti namni tooyita kanarratti na kakaasee dhagahee daa'imummaa kiyyaan abbaa naa ta'anii tokko nallee gargaaranii ofitti illee na waamanii inumaa nama baay'ifnee goona jennee ijanatti godhe isaanitti aansuudhaan namni dallawa nuu tahee akka gaafa rasuulli rabbii mana sahaabicha argitanii Kaab ibn Arattiititti iddoo isaa keessatti diin barsiisaniititti walitti nu qabee waan fedhellee haa ta'u jedhee nurraa fuudhee wantoota kanarratti nu gargaaree akkana nu godhe obboleessi keenya Muhammad Amin Haji Kabir namni jedhamu inni sunis kana keessatti dagatamuu qabu. Garuu namni abbummaadhaan ogummaadhaan walitti nu raree meeshaa nu dhahee wantoota adda addaatiin gorsaan nu guddisee uummatatti nu baasuu danda'e isaan. Haa ta'u malee yeroo san keessatti ani wanni haga har'aatti sammuu kiyya keessa jiru wanni faallaa kanaa tokko yeroo san wallaalallee ta'u beekumsallee ta'u futuna afaan baanii malee beekumsaanii miti kan ba'an futuna baanii acheessa ammoo warroonni nurra caalaa beeku kun yoo caqasu warra kubbaa taphatu hin beekami. Warra kubbaa taphatu namni laalu mataa jalisaa garuu namichi itti galchee fi itti galchuu dhabee waan biraa ta'ee mataa jalisaa nu amma mataa jalisaa san qofatti deebine dhugaa rabbii yoo kan ta'u ta'e wanni mataa nu jalisiisu waan jallatillee yoo arginu waan gaariillee yoo arginu itti gammadaa akka waan bakka isaa sanitti isaa qabnu garuu abbaan bakkuma biraatti kubbaa san dha'uu danda'a. Namichi mataa jalisaa garuu akka waan inni mataa jalisee kubbaan sun goolii seentuufi nu har'a wanni mataa jalisuutti nun wanna godhe tokko nama nu gargaaruu hin qabnu namummaan nu yaadatu hin jiru. Kanaaf bakka obboleeyyan keenya nu gargaaranii namni uummati xiqqoon warra haasofnu kana nurraa dhugaadha jedhi kunillee beekumsa qabanii yoo namuma akka namaati jedhanii haasawa keenya nurraa fudhatanitti nu duraan uummata majalisaa jirra akkuma amma jenne kana. Kanaaf wanni humna keenyaan goonuu fi wanni yaada keenyaan goonu duraanumaa waan hin callisiniif yoo rabbi kan gargaaru taate fedhii rabbiiti yoo kataatu taate wanni ofirraa hambifannu wanni uummata keenyarraa hambifannu wanni saba keenyarraa hambifannu uummata kaayyuu hin jiru jedhee yaada. Hayyee baay'ee gaariidha. Amma wanti isin gaafadhu walitti dhufeenyi keessamee yeroo jalqaba walitti dhuftan haala kamiin wal quunnamuu dandeessan? Qaamaan yennaa wal argitan akkamitti wal arguu dandeessan? Akkuma ati jette tokko nu nama biyya tokkooti. Isaan akka hiriyyummaatti hiriyyaa diin taane malee akka sinniititti takkiyyoo akka umriititti abbaadhaanaaf hiriyyaa abbaa kiyyaati. Abbaa kiyya jaalatanii sadarkaan isaan irra turan wantoonni amma isaan kaasan suni
sadarkaa guddaadha. Garuu guddinni kan Rabbii kennaati. Angooleen kan Rabbii kennaati. Wanta isaanirra gahe kana anillee waan beekuuf, waan dhagahuuf, waan ijaan arguuf hin beeka. Isaanillee ilma kiyya kanatu hiriyaa kiyya jedhanii ofirra nan darbine. Anis yeroo san keessatti daa'imummaa keessa haa jiraadhu. Diin Rabbii keessa jiraa, hin baradhaa, hin qara'aa. Deemee isaanitti dhaqee abbaan kiyyallee itti naa dubbatanii mucaan kun waan akkanaa yaada. Abbaan kiyyallee namoota waa jedhu kana keessaa isa tokko jechuudha. Sarara ta'e. Anis waan sanirraa Rabbii waan natti darbeef isaan bira dhaqee isaanillee itti naa dubbatanii uummata akka rakkoon hin jiru nas beekennina jennee bakkeen itti hafuura baafannu waan hin jirreef walumaa waan taana jedhanii yaadaanillee beekumsaanillee waan hundaan waan nurra jiraniif ofitti na fuudhanii inumaa biyya keenya kana keessaa deemnee gandaan baadhainee ginniiri beeksisan. Garuu dhaloonni keenya aanaan keenya gaasara. Rakkoo irraa kan ka'e asii deemnee nama nu gargaaru dhabne sanuu nama tokkocha. Nama lamaallee miti nama tokkocha. Dhaydhee achitti nama tokkocha sanirra oollee bullee waan qabnu nullee goonee innillee waan qabnu nu godhee qooqa oollee qooqa bullee kaaseta kana fuudhe tokko kaasetuma itti waraabanuu hin jiru. Lama wanni kaaseta sanii waraabanillee hin jiru. Sadi yoo teephii ka argannu taate ifaan hin jiru, dhakaan hin jiru. Dhakammaan bitanii reediyoo san keessa naqanuu hin jiru. Isiin sun yoo citte tasa ta'ee reediyoo nu jalaa ciniine wanni walitti hidhannuun hin jiru. Rakkoo hagana gahu kana mara keessa tarree gaafa isaan kaaseta lama baasan bara 2007 jechuudha. Ani bara itti aanu 2008 isaan na shaakalchiisanii bara 2009 baasee bara 2080 kaaseen sun gabaarra nu oole jechuudha. Kanaaf alhamdulillah isaanillee 80 jechuudha. 1980 bara 1980 gabaarra oole jechuudha. Yaalii bara Faca'ee kan faca'e barri 1980 kan faca'e. 1980 Nu ka waraabne 78 kaaseen sun waggaa lama taa'ee sodaannee jechuudha. Isuma kana yoo baasu isaan na dura kammoo kaasetti gadhiisanii jiran kaasetta lama jechuudha. Sababa kanarra nu qofaayyoo miti ammas namni isaan horatanii tokko ani akka namaatitti haala kaa'amu malee namallee waamuu danda'uu miti, namallee gargaaruu danda'uu miti. Sababaa isaaniitiin namni lama ammallee jechuudha. Kan yeroo san baandii goona nama kana akkuma warra wallissootaatitti babal'isaa deemna jennee nama lama Rabbi isaanii haraaramu Sheekh Idris Ahmad nama jedhamu jira. Inni suni kaasetti tokko waraabee inni sunillee osoo hin faca'iniif osoo innillee ittiin deebiin akiraa nu biraa deema. Inni biraa Sheekh Abdul Jawaad namni jedhamu kan har'a biyya Suudii jiru inni sunillee kaaseta wahii waraabee kaaseen sunis osoo bakka hin gahin osoo innillee ittiin deebiin har'a Rabbi sadarkaa guddaarra isa teessisee akkasitti ture. Nu osoo akkasitti nama nu gargaaru qabaannee fedhiin keenyas ammallee akkasitti addaan cituu baatee yeroon sunillee nutti babbaduu kan baatu ta'e har'a sadarkaa guddaa fi nama baay'ee har'a uummata kana sochoosuu danda'u keessa waan jirru. Wanni har'a itti galatoonfan warri har'a nurra waa beeku, warri har'a nurra aanjaa qabu yeroo sagalee isaanii har'a akka nama roobaatitti nurra gaddeebitu itti gammada malee uummata kanan gaddisiisu akka nama tokkooti. Baay'ee gaariidha turtiin waliin godhaa jirru. Hordoftoonni keenya turtii keenya kanarratti akka seenaa fi waan darbe yaadatanii fi qayyabatan abdii qabna. Ani amma gaafiin itti aansee isin gaafachuu barbaadu Haaji Aloon kaasittoota baasan keessaa jechuudha. Daqiiqaa takkaaf mee waa irra jedhame. Kan isaanii moo kan isaanii. Maa takkaa miti lamaa miti kamsi jedhu. Akkuma isin gammachiiserra gabaasilee daqiiqaa takkaaf jedhame. Carraa ta'ee achumaan mudannoodhallee kaaseta isaan baasan keessa gaafa kaaseta kiyya waraabu yaddaloon na jalaa bade.
Ayyee. Isa san irratti wayitana jalaa baatu kama isaanii sanitti anillee qindeessee yookiin ammoo hirkisee baase. Isa san mudannoo saniinillee waa wal fakkaatu. Gaarii isumarraa nu jedhan. Waa. Yaa badaruuhi atiin beekattu kahadhaan du'aa sun si eeggattu. Ibaada rabbii kee araarfattu silaa dagatte ofirra raftu. Yaa badaruuhi atiin beekattu ibaada rabbii kee araarfattu silaa dagatte ofirra raftu. Isi jettu kana onni kee keessa waan jiruuf isa san si yaadachiisu barbaadeeti. Baay'ee gaarii.